kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko amiin. Kiristoosin kiristaana kan taatan guyyaa 48 cubbamuudhaan mucummaa Sillaasee kan argattan maatii haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam maqaa waaqayyootiin nagaan sin gaafadha. Akkam waltan akkam sa'aatii kanaaf dhaga kana geessan amiin. Waaqayyo akka badii balleessa keenya dunutti hin lakkaa'in akka arjummaa fi jaalala isaatiin dhiifama isaatiin sa'aatii kanaaf dhaga kana nu gahe maqaan waaqayyoo kan ulfaate kan kabajame kan ol jedhee nuuf yaa ta'u amiin. Akkasuma bira haftee galateeffamuu amala ishii kan hin taane deessoo haadhaa abdii sanyii Addaam kan taate kennaa fannoo jalaa kennaa guyyaa jimaataa qulqulleetti dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan ulfaate kan kabajame nuuf yaa ta'u amiin. Akkasuma ergamootaaf toloota raajota duuka bu'oota waaqayyoo akka waaqayyoo aangoo fi kabaja isaaf laatetti galanni ulfinni isaaniif yaa ta'u amiin. Akkasumallee baga ayyaanota jaaf waggaan kabajamee oolu guyyaa har'aa kabajamee ooluun bagattiin sin gahin sin jedha. Akkasuma daawwattoonni soosannaa yuutuubii haaraa kan taatan yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Jajjabaadhaa ijoollee tawaahidoo bakkuma jirtanitti. Akkuma beekamu warreen biyya keenya irratti amma rakkisaa jira. Ijoollee tawaahidoo yaadammaqnu eessa jirra? Maa daawwattoota lama ta'in takkan ta'in hamma jettan hamma hanqii qabdan hundubbadhaa hundi keessan dirqama amantii keessanii bahuu qabdan oonyumtuu taanaan jechuudha. Tawaahidoon har'as ni jiraatti, borus ni jiraatti, bara baraan ni jiraatti. Nuyi amantii namaan tuynu amantii keenya nama tuqee garuu zimman jedhu. Kanaafiyyuu ijoollee tawaahidoo amma yoomitti callisname har'as inuma callisnaa borus inuma callisnaa zimmannaa jennu ko isaan homaa hin beekanuu gowwoota bakka kanadhaan zimmadhaan nuyi garuu zimman jennuuf kan gowwoomne miti yookaas wallaalletii miti. Waaqayyo keenya jaalala malee jibba nu barsiisne illee zimmanne waan hunda hadoo beeynu waan hunda gochuu hadoo dandeenyu waaqni keenya kan jaalalaati malee kan jibbaa miti, kan ajjeesus miti, kan duunu malee nama sin ajjeesnu dhiiga sin dhangalaasu keenya dhangalaa malee kana jennee zimmanne malee wallaalas teenyetii miti. Waan hunda ni beekna kan nu amannu garuu jaalala malee jibba nu nastamarre kanaaf zimmanne malee hunda ni beekna jechuudha. Amma garuu gahe hundumtuu amma obsinu sobsineerra baay'ee dhala abbaa keenya dabarsinee nam tokkoof illaan ijoollee tawaahidoo eessa jirtan dhaqaa dammaqaa hundumti keessan dubbadhaa. Amma hamqi keessanii namni lama sheerii godhee dhaggeeffatee dhiisee baqqaa sim dirqama amantii keessanii bahaa. Barsiisota keenya abbootii keenya duuka yaa taanu ijoollee tawaahidoo dammaqaa yaa dammaqnu amantii keenyaan haa falmannu. Afaan beektanuun dubbadhaa. Afaan dandeessanuun waa'ee amantii keessanii falmachuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu duubatti hin deebiina. Tawaahidoodha tamasakkaree hoonarra du'e maali? Kiristoosii amantii kooti fadoon har'a du'e dastaa isaan danda'u. Kan akkoo kan ta'u kan maraxame malee kan zimmadhame miti. Ijoollee meeqa dhiiga isaanii dhangalaasanii kan darban morma kiyya kutuurra masqaliin kiyya haacitoodhanii ijoolleen tawaahidoo machim duubatti hin deebi'u. Machim hin sodaattu waan hunda gochuudhaaf jechuudha. Kanaafiyyuu jabaadhaa. Tawaahidoon immoo warreen tawaahidoon abaddoottu. Tawaahidoon baduudha gonkumaa hin dandeessu. Dhiiga waaqayyootiin masaramtenna. Dhiiga waaqayyootiin buburroofte hojjetamte immoo haruma kaatanii borus kaatanii hara tawaahidoon abaddoottan gonkumaa hin danda'amu kun. Kanaafiyyuu akkanatti warreen yaaddan of eegaa of sirreessaa. Hin sodaatinaa jabaadhaa. Waaqayyo nu faana jiru kan hunda gochuu danda'u. Waaqni isaan qabatanirra kan nuyi qabannee falmachaa jirru waan hunda gochuu ni danda'a. Kana abdii godhadhaatu ijoolleen biyya jirtan asis kan jirtan baqqaa hin callisinaa kaa amma yoomi callisna amma yoomi zimman dhala abbaa keenya dabarsineen kenninu nuyi hin dabarra malee nuyi dabarree dhaloota keenya dhaloota hafanii dabarsinee darbina malee dhala abbaa keenya kenninu jedhaa falmadhaa. Kaa hundumti keessa amma yoomitti teenya amma yoomitti zimmanna baqqaa nu gahe. Kanaaf obboloota keenya bakka jirrutti kadhannaa keenyan sagalee ta'uudhaan sheerii gochuudhaan wal faana haa taanu walaa jabeessinuu amantiin keenya amantii keenya haa dhaabbannu. Amantiin keenya borus har'as iftaanis bara baraan kan jiraattudha. Tawaahidoon hin jirtu teenyaan Itoophiyaanis jiraachuu hin danda'u. Tawaahidooniif Itoophiyaan gonkumaa adda bahan hin ta'u malee.
Kanaafiyyuu ijoollee tawaahidoo jabaadhaa. Hundumti keessaan afaan beektanuun hamma beektan sagalee sheerii gochuudhaan waanuma hundaan jabaadhaa. Walaa jabeessinu dhala abbaa keenya dabarsinee namaaf hin laannu waan ta'eef. Kanarraan kan hafe walaloo gabaabaa qabadhee dhiyaadhaa. Dhaggeeffadhaa. Barumsa xinnoo irraa argattan. Daandiin dhugaa eessaa jedhi iyyaafadhu, achirraan kan darbe abbootii gaafadhu, hawwii biyya lafaa hunda isaa dhiisanii daandii dhugaaf jecha lubbuu isaanii baasan. Daandii dhugaaf jecha lubbuu isaanii baasan. Maal kana qofaa waan isaan ta'anii mana waaqa eeguuf bu'aa hunda bu'anii akkanaan kaffallee aarsaa ortodoksii asiin kan gahanii ofii isaanii wareegamanii dirqama hafuura bahanii. Ofii isaanii wareegamanii dirqama hafuura bahanii. Garuu dhaloonni ammaa kan seexanaan guutamanii inni bu'aa darbuuf jedhee hoola boru darbuuf bitame. Ortodoksii diiguudhaaf yaadan balleessuudhaaf ariifatee waan hin danda'amneef gochuuf bishaanan laaffate. Waan hin danda'amne gochuuf bishaanan laaffate. Inni ortodoksii diiguudhaaf karoorfatee yaada har'aa guyyaa dhumaatti ni argaa waan hojii waaqarraa. Ortodoksiin daandiidha borus hunda raajotaa Waaqayyo kan nuuf kenne boru hunda ni barta. Waaqayyo kan nuuf kenne boru hunda ni barta. Egaa akkas taanaan ortodoksii maaf gadhiisnaa? Kafana boru darbuuf jennee fannoo keenya maaf kunnaa? Jabaadha haa dhaabbannu galuudhaaf dhugaa addaa. Amantii jaalalaa barsiisnee ortodoksii tawaahidoo. Amantii jaalalaa barsiisnee ortodoksii tawaahidoo. Jawaadhaa. Hundumti keenya amantii keenyaan haa dhaabbannu. Walaloon kiyyaa asirratti dhaabbatee jira. Amin. Walaloo gabaabaa tokko kan ordofaati. Walaloon kuni walaloo gaariidha jedheen amana. Walaloo kana dhalootaaf akka dabarsitanii akka dhalootaaf sheer gootan akka dirqamaatti isin hubachiisuun barbaada. Walaloon kunis mata dureen ishee akkas jetti. Eenyu abbaa isheeti gurraa'itti? Afaan saba keetiin kan hin tajaajilin jettu kan ulfina waaqaa dhiistee giizii waaqessitu. Samiirraa dhufe jettee kan kumaara siin taphattu eenyu abbaa isheeti gurbamaaf dhukkeerraan kaastu? Giiziin afaan waaqayyoodha jechuun jaarraa hedduun nu sobanii dhalootni akka of hin beekneef sammuu keenya dojjanii eebbisuudhaan qooqa waaqni nuuf kenne cubbamaa taasisanii. Eebbisuudhaan qooqa waaqni nuuf kenne cubbamaa taasisanii. Sichi garuu nun bitu ololliif oduun sobaa qooqa kooni tajaajila jettee eenyu eeyyamsiistaa gurbaa? Lamanan suufan jette jaartiin qullubbii attee fiiganii sin qaqqabanii bishaan yaadii dabarte. Kan kaleessa darbe seenaaf ol kaawwannaa. Qooqa keenyaan barsiifne keenyumaan barannaa. Afaan saba guddaa naaf eeyyame jennee maal eeyyama gaafannaa? Eenyummaa keetiin boonii amantaa kee guddisii qooqa keen tajaajilii dhaloota barsiisii. Bye.
biyeke mamene dado modeke abdita sangabdo biyala farati jireni gari no gubasa mirati mukadu mangamne achiti kayawo chubunil manama yesankan kollawo ya lobuko karade majista kene malibda bata asmete pagoda beyeka mamene dadu modeka sakara ke pagora tu jirtu mali peda bata tu yeron ke jirtu lubun ke jirenya bokona kargatu sion kulkuleti kannata kadalto ya lubko karade majirta ngenye mali da bata asmete pagoda be mamene dadu modeke shakini ngutamin ke sigara keti jimsiti kada to kofi waka keti simne yada inni tasasin dagatu